Boqonnaa 12 eegaluu fi babal'achuu bobbaa waraana bilisummaa Oromoo. Addi bilisummaa Oromoo humni qabsoo Oromoo Oromiyaa guutuu keessa yoo bobbahee uummati keenya wal faana dammaqee fi ijaaramee qabsoo irraa akka hirmaatu gochuu fi diinnis naannoo tokko duwwaatti fuulleffatee jiilchuuf akka carraan arganne bakkuma jirutti qabu kan jedhuun jalqabarraa kaasee bobbaa babal'isuuf bakka guddaa kennaa ture. Akkanaan baharraa kibba bahaatti, giddu galeessatti, dhihaatti, kibbattii fi kaaba Oromiyaatti bobbaa babal'isuun tarkaanfiin irra deddeebiidhaan fudhatamee irra caalaatti milkaawamee gariis gufateera. Bakkoota gufatettis utuu abdii hin muratiin tattaaffiin itti fufee amma bakki waraanni bilisummaa Oromoo hin gahin hin jiru. Boqonnaa kana keessatti bu'uureffamuu fi babal'achuu bobbaa waraana bilisummaa Oromoo ilaalla. Waraanni bilisummaa Oromoo hoggaa gabaabinaan waamamu WBO taha. Waraanni bilisummaa Oromoo goblaa hidhannoo adda bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo akeeka siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fiixaan baasuuf humna warraaqaa ijaaramedha. Duraan hogganootni adda bilisummaa Oromoo ajajootii waraana bilisummaa Oromoo waan tahaniif miseensonni waraana bilisummaa Oromoos miseensota adda bilisummaa Oromoo waan tahaniif adda bilisummaa Oromoo jechuun waraana bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo jechuunis adda bilisummaa Oromootti haga hubatamu tokkotti wal seenoodha. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana mirgaa fi bilisummaa Oromoof dhaabbate waraana baranee Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo kan kaleessa ture kan arra jiruu fi boris haga bilisummaan Oromoo mirkanaa'utti jiraatudha. Yaaliin qeerroo ganamaa kan jaal jaarraa faan godhan, jaal Elemoo Qilxuufaa fi jeneraal Taaddasaa Birruufaa wal duraa duuba godhan dhaloota haaraa hamilchiisuudhaan qabsoo hidhannoof onnachiisuu fi kakaasuun ni ture. Kan jaallan jaarraa abbaa gadaa fi mul'is gadaa bara 1976 keessa jalqabanis ittuma fufa yaaliilee duraaniiti. Jaallan qeerroo ganamaa qawwee hidhatanii biyya seenanii loluuf adan magaalaa Yamanirraa ka'anii dooniidhaan karaa buhan. Bara 1970 keessa ture. Carraa hamaa ta'ee bakka waraana mootummaa Somaaleetti dirmanitti bu'an. Jaalli tokko wareegamee muraasni guutuun hiikachiifame. Hidhannoon tattaaffii guddaan argamee hidhatame waraana Somaaleen fudhatame. Hogganoota humna sanaa kanneen turan jaal jaarraa abbaa gadaafaan waggoota 5 hidhaa hamaa jala turanii bahan. Erga bahanis qabsoo itti fufan malee jiilanii harka maratanii hin teenye. Dhuma bara 1973 bookeetti kilaashii 11, uuzii 2, pistoolota 5 fi boombileen 30 rasaasa gahaa waliin dhihaannaan jaal Elemoo Qilxuufaan achitti eeganii hidhatan. Sanbooda gandatti yookiin manatti osoo hin deebi'in gaara jiraachuu jalqaban. Riphanii jiraachaa nama hidhannoon maleetti bobbaasaa uummata dammaqsuu fi warra magaalaa wajjin qunnamtii diriirfachuutti fuulleffatan. Utuu sanaan jiranii nafxanyichi Mulaatuu Tagan jedhamu kan midhaan kuufatee qabu uummata beela'ee firuu dinnaan midhaan isaa uummataaf firanii inni lollaan tarkaanfii irratti fudhatan. Kun hardii miti. Tarkaanfiin sun saaxila isaan baaste. Bakkaa bakkatti socho'uu jalqaban. Namoonni itti dabalamanii lakkoofsa isaanii ol kaasan. Kanneen daddabalaman keessaa Oromootni qaalluu, Adarootaa fi Somaalonni hawiyyaa ni argamu turan. Namoonni sun kaka'iinsa mataa isaaniitiin makamuu yookiin warri Western Somaalee Liigii akka sochii Oromoo basaasaniif ergamuu adda baafachuuf qorannoo geggeeffamaa ture. Naannoo Galamsoo kan humni diinaa itti walitti qabamaa ture irraa hiikuuf halkan guutuu deemaa kan bule humni Oromoo ganama gaafa guyyaa 9 ji'a 5ffaa bara 1974 bakka Haroo Raabaa yookiin Xirroo jedhamu boqqolloo keessa qubate. Halkan san roobaa waan tureef faanni isaanii ni mul'ata ture. Haalaan dadhabuutti dabalee hirrinni muuxannoo fi of eeggannoon riphee lolaas waan tureef diinni faana isaanii irra dhufe utuu isaan ofirraa hin argiin bira ga'e. Dhukaasni jalqabaa murna jaal Hundee yookiin Ayimirxaaqii wajjin ture irratti waan banameef isaan dura wareegaman. Jaallan dhukaasni dammaqsee kaan bakka qabatanii lolli itti fufe. Lakkoofsi humna diinaa guddaa yommuu ta'u kan Oromoo kanneen hidhannoo qaban 15 qofa. Lolli cimaan tahee jaallan Elemoofaan rasaasaa fi boombiidhaan diina hedduu fixanii wareegaman. Jaal Hundee yookiin Ayimirxaaqiin naannoo sanatti dhalatee waan beekamuuf reeffa isaa Galamsoo geessanii makiinaan lafarra harkisan. Isaan uummata sodaachisuu fi jiilchuuf godhan. Garuu hijaan sun uummaticha daran murachiiftee qabsoof kakaaste. Warri gaafas lubbuudhaan bahan deebi'anii gurmaa'uu hin dandeenye. Jaallu Goomsaa Dhugaasaa kan yeroo san jaal Elemoofaa wajjin ture lola sanarraa lubbuun bahee har'allee ni jira. Waraana bilisummaa Oromoo bara 1976 keessa haaraatti sochii jalqabetti makame adda bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa garagaraatti haga miseensummaa gumii sabaatti qooda galateeffachiisaa kennaa jira.
Jeneraal Taaddasaa Birruufaan giddugaleessa biyyaatti qabsoo hidhannoo bu'uuruuf bobbahanii utuu haala naanjeffatiin diinni odeeffannoo sochii isaanii argate. Lukkee diinaan saaxilamanii qabamuudhaan Koloneel Haayiluu Raggaasaa wajjin ajjeefaman. Yaaliin sadanuu kan gufatan leenjisa, of eeggannoo, muuxannoo, qorannoo fi odeeffannoo lola riphee lolaaf murteessoo ta'an qabaachuu dhabuuni. Sun warra isaan booda gaaratti bahaniif barnootaa fi dinniina guddaa tahe. Jaarraa Abbaa Gadaa fi Mul'is Gadaafaan bara 1976 keessa qabsoo hidhannoo jalqabuuf Gooballee fi Meexxinnoo yeroo seenan rakkoo qabsoo ulfaataa keessa qaxxaamuran. Hidhannoo bobbaa irratti ittiin of ittisan waan hin qabneef mooraatti iggitamanii jiraatan. Hirrinni galaa, qorichaa fi uffataa jireenya itti ulfeesse. Haga haalli aanja'uuf itti obsanii naamusaan jiraatan. Miseensotni gaafasii Jaallan Jaarraa Abbaa Gadaa, Mul'is Gadaa, Bareentoo Jaarraa, Faafam Warar, Daddafaa Kiyyaa, Buree Gurraachaa, Araarsoo Sheek Tolaa fi Sheek Lubeefaa turan. Isaanitti aananii kanneen makaman Jaallan Ibsaa Jaarraa, Magarsaa Jaarraa, lamaanuu obbolaa ilmaan Haajii Bushuraa kan ta'an Bareentoo Ijee, Miidhagaa Oromoo, Gammadaa Mul'ataa, Samaa Dabbal, Abbaa Booraa fi Elemoo Waangayifaa turan. Sochii jalqabanii jihaan jiran erga beekame barattoonni akka Bookee yookiin Abdul Jalil, Garbii yookiin Bakkalchaa, Badhaasoo Ijee, Abbaa Bichuu yookiin Tafarii, Olaanaa Elemoo yookiin Jamaal Abdul Karim, Abdii Qophee, Abdul Maalik yookiin Guutamaa, Raggaasaa yookiin Suufiyaanii fi Tuujii Raggaasaa, Seifuu Muummee fi obboleessa isaa Boruu Xiqqaa kan wareegame Jaallataa obboleessa Yuusuf Sheekdoon kan ta'an faan dhihoo fi fagoorraa itti namman. Qawweelee lama kanneen Jaalamoo Qilxuurraa hafuun uummata keessa turan argatanii murna Somaalee saamichaaf ol dhuftee takkas rukkutanii hidhannoo irraa buufatan qabatanii bobbaa jalqaban. Hafuura dhokfatanii uummataan wal qunnamuu fi wal baruu eegalan. Tarkaanfiin duraa magaalaa Baddannoo irratti fudhatamte hidhamtoota bilisoomsuu fi hidhannoo buufata poolisii keessaa argachuu kan akeeka godhate ture. Mirgi argame humnicha beeksisuuf qooda qabaateera. Diinni aaree tarkaanfii jiilchaa uummata irratti fudhate. Wanbadee gabaasuu dhiiftanii mootummaa rukkuchiiftanii jechuudhaan tarkaanfii kana irratti fudhate. Sana keessatti warra gaaga'aman keessaa tokko hoogganaa uummata Anniyyaa kan turan Haajii Bushuraadha. Makiinaa irraa darbatanii ajjeesan. Jaallan keenya warri gaafas qabsoo hidhannoo deebisanii itti fufsiisuuf qooda fudhatan obsaa fi naamusa barbaachisuu qabatanii haala lafaa fi uummataa baranii fi hidhannoo barbaachisu erga argatanii bobbaa fi tarkaanfii jalqaban. Barattootni yookiin dardarris itti dabalamuun lakkoofsa isaanii ol kaasan. Kan dabre irraa barachuun eeggannoo godhaniin balaa qacalummaatti gaaga'amuu irraa baraaraman. Uumamaa fi jireenyi waraana bilisummaa Oromoo har'aa achirraa jalqabee jechuudha. Boqonnaa kana keessatti akkaataa hojii fi jireenya waraana bilisummaa Oromoo gaggabaabsinee kaafna. Makamiinsaa fi leenjii, bobbaa fi tarkaanfii, qabaa walii, hariiroo uummataa, qoodaa fi wareegama uummata keenyaa fi bu'aa bayii qabsoo ilaalla. Miseensi yookiin loltuun kamuu kaadhimamaas dabalatee jaarmaa waraanaa qabaata. Qubsuma, walgahii, barnoota, amnaa fi lola irratti jaarmaa fi ramaddii kennamurraa otoo hin maqiin argama. Haalli lolaa yoo tasa mudate wal maruun hin mudatu. Namuu saglii ofiitti hiriiree ajaja eeggata. Kan hojii biraatti ramadamuyyuu leenjisa waraanaa fudhatee naamusa loltummaa qabaachuu fi itti buluu danda'uu qaba. Miseensi hunduu loltuudha. Sadarkaan ijaarsa waraana bilisummaa Oromoo loltuu taakkiyaa nama 3 hanga nama 5 kan qabu, saglii nama 9 hanga nama 12 kan qabu, muraasa saglii 3 kan ta'u, buttaan muraasa 3 kan ta'u, cibraan buttaa 3, kutaan cibraa 3, hidhata kutaa 3 kan of keessaa qabudha. Hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo ni irreeffamu malee hin filaman. Kan ittiin yaamaman maqaa yookiin sadarkaa humna dursaniitiini. Fakkeenyaaf abbaa yookiin ajajaa saglii, abbaa yookiin ajajaa cibraa jedhamuudhaan waamamu. Irreeffamni waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa jeneraalaa ga'ee hin beeku. Adda bilisummaa Oromoo yookiin waraana bilisummaa Oromoo keessatti jaalli irreeffama hunda caalaa jaallatama. Humnootni ijaaraman maqoota gootota wareegamanii maqaa lafa beekamaa fi jechoota warraaqsaan moggaafamu. Fakkeenyaaf muraasa Falmataa Roorroo, Buttaa Elemoo Qilxuu, Saglii Xirroo kanneen jedhaman akka fakkiitti kaasuun danda'ama. Duula gamtaan yookiin humna walitti kuufameen humna diinaa guddaa marsee barbadeessuun danda'amus ijaarsi waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa riphee lolaa fi humna waraanaa sosso'aa bira hin kunne. Sana kan hanqateef xinneenya lakkoofsaaf osoo hin taane hirrina meeshaa waraanaa gurguddaa fe'amanii yookiin makaanaayizdiitiini. Bara chaartiraa madaafota argannee turre.
bitaa mirgi duraa duubi keenya qubsuma uummata keenyaa waan ta'eef bakka itti darbinu dhabne utuu dhimma itti hin bahiin hafne. Leenjii booda humni haaraan humna duraan ture irra hirama. Humna namaa fi hidhannoo wal fakkeessuu fi dirqama addaaf humna qopheessuuf irra deddeebi'anii ijaaruun ni jiraata. Zooniin naannoo bobbaa humni murtaa'e akka keessa bobbahu ramadamuufidha. Humni tokko bakka tokko ka'ee gara biraatti humna guddaan yeroo socho'u humna keenya biraan akka walitti hin gufanne telegiraamaan of ibsuuf ergaa dabarsa. Yoo telegiraamni hin jirre humna xinnaa odeessa kennitu of dura furgaasa. Zoonii jalatti cibraalee hedduun haa jiraatan iyyuu malee godina bahaatti ijaarsi waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa cibraa bira kutee hin beeku. Godinni zooniilee of jalaa qabaata. Humni sadarkaa saglii olii hundi koreen taliigama. Miseensonni koree ajajaa, ittaanaa ajajaa, dabballee, qaruuxee, gaafatamaa dhiyeessii fi gaafatamaa hawaasaa yookiin wal'aansaa of keessaa qabaata. Waraanni bilisummaa Oromoo waliigalaa damee dantaa waraanaa adda bilisummaa Oromootiin taliigama. Birkiilee garagaraatu damee dantaa waraanaa adda bilisummaa Oromoo jala jira. Isaanis birkii duulaa fi bobbaa, birkii leenjisaa, birkii qaruuxummaa yookiin dooyaa akkasumas birkii bulchiinsaati. Dameeleen dhaabaa hafan cufti waraana oodha. Hundinuu hidhattoota waan tahaniif lolli mudatnaan hundinuu loltuudha jechuudha. Seera waraanaan wal taliigu. Bal'inni Oromiyaa wal dhuunfannoo waraana bilisummaa Oromoo ulfeesseera. Marsaa diinaa fashalsuuf gargaareera. Gooroon Fugug baha Oromiyaa kaabaa fi kibbatti adda qooda. Daangaa Somaaliyaa irraa kaasee hanga Arba Guuguu fi gaarreen Baabbileetti walitti dhaabbata. Gubbaan isaa baddaa, jalli isaa badda daree fi raasaan isaa gammoojjiidha. Dhuma gammoojjii keenyaa gara kibbaan gammoojjii Somaalota Ogaadentu nu daangessa. Gara kaabaatiin qubsuma yookiin dheeda Somaalotaa Isaa, Affaarii fi Amaaraatu jira. Uummanni keenya olloota isaa wajjin gumaa walirraa baafachuu fi horii haame deeffachuuf dheedaa fi eela irratti waan walitti bu'uuf yommuu uummanni keenya lolamu waraanni bilisummaa Oromoo dirmachuufiin dirqama ture. Garuu araaraan fixatuuf yommuu taa'an waraanni bilisummaa Oromoo keessan seenu. Karaan hadiida baaburaa Finfinnee fi Jibuutii wal qunnamsiisu gammoojjii gara kaabaasan keessa waan bahuuf bobbaan achi keessatti godhamtu diina hirriba dhorkiti. Gara kaabaa bobbaan gahama malee sochiin waraana bilisummaa Oromoo caalaatti gara kibbaa karaa guddichaati. Fadisii hanga Qaaccanitti gaaddisni waraanni bilisummaa Oromoo jalan qubatiin lagni nin dhugiinii fi ittiin dhiqatiin haroo burqituu fi eelli hin waraabbatiin gaaraa fi raasaan irratti humna diinaa hin loliin gandaa fi namni waliin bariinii fi waliin hin hojjetiin waan hafeen fakkaatu. Madoo itti wallaanuu fi mi'a jabeessuuf waraanni bilisummaa Oromoo bakka uummanni biyyaayyuu hin geenye seecca'ee beeka. Hedduu itti deddeebi'uu fi toltuu fi hamtuu hunda bakkoota sanneenitti dhandhamuu irraa kan ka'e bakkoota garii akkuma namootaa fi horiitti yookiin akka qe'ee fi araddaa ofiitti jaallachuu fi mararfachuun mul'ateera. Mooraa duraan irraa bobbahetti yommuu deebi'u akkuma mana ofiitti galeetti lakkaawa. Lageen baddaa Harargee kanneen naannoo bobbaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti argaman laggeen Culul, Laga Gabaa, Laga Soqaa, Laga Waayyuu, Laga Jaajaa, Laga Jarjartuu yommuu tahan gammoojjii bahaa keessatti laggeen argaman Daakataa, Arar, Erer, Gooballee, Mojoo, Raamis, Gaaletti, Hoomachoo, Saaqataa, Dhungataa fi Waabee fa'aadha. Hundi Waabeetti dabalamanii Waabeen Somaalee yommuu seenu Waabii Shabalee tahee galaana Hindii seena. Kibba bahaatti Gannaalee, Weelmalii fi Daawaa dabalatee waldaa biyyoota sadeenii Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa doollootti Somaaliyaa seenee Jubbaa tahee galaana Hindii seena. Laggeen Oromiyaa kanneen hunda waraanni bilisummaa Oromoo dhugee itti dhiqatee itti bilcheeffatee daakee ittis miiccateera. Kanneen jallisiin midhaan irraa oomishates qaba. Qarree isaanii bahuu fi buuhuun humna namaa fixachiisa. Agarfaa fi gaasarri naannoo bobbaa fi qaxxaamura kibbaa fi baha gidduuti. Buttaan jajjabii jaaldachaas roobaafaan durfamu naannoo kana keessatti guddoo diina hiraarseera. Gammoojjiin Baalee qubsumaa fi dheeda Raayyaa fi Raayituufaa raasaadha. Harree Kololoo, Sawweenaa fi Dhaaree, Duubbee fi mooraa waraana bilisummaa Oromooti. Raasaalee Mayyuu, Qumbii, Gabiibaa fi Bookee miilaan deemanii qaarihuun miila namarratti hadoocha. Yoo eeggatan malee raasaalee kanneen keessatti kallattiin nama harkaa baduudhaan faallaa yookiin of duuba deebiin mudachuu danda'a.
halkan jaallan urjiilee ilaaluudhaan kallattii adda baafatan jiru. Gooroolee sanneen irratti wanti qaaliin bishaani. Hawwan walakkaa guyyaa deemanii gaalaan yookiin harreedhaan bishaan waraabbatu. Laggeenii fi raasaalee maqaa dhahaman hunda keessatti waraanni bilisummaa Oromoo diinaan wallolee kuffisee kufeera. Lafeen ilmaan saba keenyaa lafoota kanneen irra afameera. Fuula dura dhalootni haaraan biyya abbootii fi hawwan keenya irratti cilaawanii nuuf tiksan jedhanii yoo himatan dhugaa taha. Kaampilee wanneen hin irraanfatamne itti raawwataman baay'eetu goroolee fi haranfamoota laggeenii cufarra jira. Waraannii fi ummati keenya kanneen karaa deeman mooraalee kanneen itti goranii beelaa fi dheebuu bahanii amnatti fufu. Godoota yookiin holqoota waraana bilisummaa Oromoof hospitaala, mana barnootaa yookiin istoorii tahuun qooda guddaa kennantu jira. Bakka deemuu fi qubatu hundatti mallattoon waraanni bilisummaa Oromoo muka, dhagaa fi dachee irratti tolchuu baroota booda yommuu itti deebi'an akka waraanni bilisummaa Oromoo achiin darbe yookiin qubate ragaa taha. Utuu dubbachuu dandahanii lafoota Oromiyaa hedduutu gumaacha qabsoo isaanii himata. Baddaa fi badda dareen bakka karaan makiinaa Finfinnee haga Jigjigaa keessa bahu magaalonni itti hedduummatanii fi qubsumni uummataa itti gobbatu waan ta'eef bakkayyuutti mootummaan humna eeguu ramadee akkatti waliif birmatanis qindeessaaf. Gammoojjiitti diinatu lolaaf yookiin sakattaaf waraana bilisummaa Oromootti duula. Baddaatti waraana bilisummaa Oromootu tarkaanfii humna diinaa irratti fudhachuuf bobbaha. Gammoojjii foon, aannan yookiin itittuu fi damma malee midhaan laayyootti hin argamu. Waraanni bilisummaa Oromoo laggeen bira yommuu qubatu qurxummii ni qabata. Uummanni keenya kanneen beelada horsiisanii jiraatan utuu midhaan hin ciniiniin torban sadiifaa kan turan argineerra. Yeroo argamee nyaatamus namni tokko shummoo yookiin mulluu konyee tokko argate aannan irratti dhugnaan gahaadha. Uummanni keenya gammoojjii horii ni horsiisa malee hin nyaatu. Cidhaaf yoo ta'e malees hin qalatu. Waan mararsiifatuu fi qusatuuf hin gurguratus. Gammoojjiitti tibba bonaa namaa fi beelannis ni huqqatu. Roobni waan hin jirreef bishaan qaaliidha. Aduun haalaan ho'iti. Yeroo roobaa margis muknis ni lalisa. Magariisa taha. Harooleen waan guutaniif bishaan barbaachaaf fagoo hin dhaqan. Aannan itittuu fi dhadhaan lafa guuta. Baaduu jabbileetu dhuga. Warri dhadhaa akka aannaniitti dhugan turaniiru. Jaala tokko kan dhadhaa dhugee rafee funyaaniin yaa'ee ni yaadanna. Namaa fi horiinis ni jajjabaatu. Burraaquu fedhu. Qilleensis bareedaa taha. Badda daree fi baddaan waan qotanii fi daldalaniif qusannoo malee nyaatu. Akkasumas uffatu. Lolli haga fedhe jiraatus jireenyaa fi haalli qilleensaa bareedaa waan ta'eef humni baddaa keessa bobbahuu filata. Humni bobbaa baddaa irraa duubbeetti yommuu deebi'u maallaqaa fi mihoota yookiin shaqaxa fidee warra duubbee badhaasa. Akkuma haadhaa fi ilmaaniitti waliif yaaduutu jira. Bayii wallaansaa fi tajaajila madoo fi dhukkubsattootaa humna bobbaatu diinarraa booji'ee duubbeetti gabaasuun cufa. Humni bobbaa naannoo dhuunfaa diinaatti ergamu kan fayyaa, hidhannoo fi leenjii gahaa qabudha. Duubbeetti kanneen hafan waajjiraalee miseensota shanee gumii fi damiilee, birkiilee fi irreelee hojii garagaraa, istoorii, barruu yookiin barreeffama, oomishaa fi suphaa, wal'aansota akka hospitaalaa fi leenjii fi kanneen kana fakkaatanidha. Hojiilee duubbee keessaa fardiin tokko uummata naannoo dhuunfaa dhaabaa jala jiran ijaaruu fi akka of bulchan taasisuudha. Waltajjiin dhaabaa yookiin waajjirri dhaabaa mooraalee duubbee keessaa tokko. Waltajjiin dhaabaa mooraa miseensotni shanee gumii bobbaa irra hin jirre keessa jiraatanii fi hojjetanidha. Bulchiinsi zooniilee duubbee ofii qabaatu. Waltajjiin dhaabaa zooniilee jiran keessaa bakka irra aanjuu fi giddu galeessa ta'ee jiraata. Haala duulaa fi falmaa diinaa irratti hundaa'uudhaan mooraaleen duubbee socho'oo ta'uu danda'u. Socho'aa jechuun mihoota ulfaatoo ofirraa kaa'uun haala lolaa kamiifuu qophii tahanii eeggachaa hojii harkaa qaban raawwachuu jechuudha. Mooraan waraanaa qubsuma uummataarraa ni hiiksama. Bobbaan waraanaa mooraa duubbee irraa biyya keessaa fi biyya alaa yookiin ollaa irraa gara biyya keessaatti bobbahuu hammata. Bobbaan biyya ollaa gara biyya keessaa gara bahaa fi dhihaanis karaa walakkaa ittiin qaxxaamuruuf xayyaaraan, markabaan, makiinaan yookiin miillaan humna xinnaa fi guddaan godhameera. Bobbaan akkuma haalaatti hidhannoodhaan yookiin hidhannoo malees godhamaa ture. Sochiin biyyoota ollaa fi dirree keenya gidduu waan dheeratuu fi diinnis karaalee cufee waan eeguuf yeroo hedduu balaafamaa fi daadarkeessaadha. Diinni humna haaraa biyya seenuu utuu gadi hin dhaabbatiin facaasuuf duula addan cinne godha. Bobbaalee hedduutu nu duraa gufachiisame. Kanneen milkaa'anis hedduudha. Boqonnaa 13ffaan walitti deebina. Kan barreesse Jaal Dhugaasaa Bakakkoo, kan seenesse Biqilaa Manuutii. Ammaaf kanuma. Nagaan.